عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماعة هركفوني كم نجاجرتو بلين كينيا إلمان رمو هندي خيسنو هندو درا بك جرتني السلام النخية يسين هذا كبون سنينجا إجاجا جويان الرا ديسمبر دي دميشان براكم الله دي دمي تكا أرجيسا سومالندتي أكما يادا تمو يرو دبر بولس خينيا مروان إبرودا نما ركنا أداك أبو miila tokkoon qabnee tokkichaan hafee hati silaa ittiin lafarra deemee waa ittiin funaanachaa turellee kun miilli sunis garmalee dhukkubee mana galee jechuu ji'a lama guutuuf kun amma mana jira. Rakkoon isaa akkuma yeroo dabre yaadattan akka gaariitti isinitti ibsinee turre. Nus viidiyoo gabaabaa waraabnee namni kun akka gargaaramuuf jennee gara gruppiilee adda addaattis keessattuu gruppii uummanni keenya hawaasni bakka Oromoo keessa jiru caayaa Mariyaalee yeroo jalatti akkasumatti fi fuula feesbuukaa gubbaa irrattis viidiyoo gabaabaa poostii goonee waan turreef sababa sanarraa ka'uudhaan namoonni keenya xiqqoo qaban irraa namoota baay'eellee osoo hin taane namoonni muraasni maallaqa xiqqoo walitti qabanii turan jechuun. Kanaaf gaanus amaanaa uummanni nukkannee fuunee arrantan obboleessa keenya Obbo Marwaan biratti argamna. Kuno amaanaan sun arragaa kuno akkuma laaltanii agartan fuunee deemu jirraan jechuun. Maalleeni walitti qabnee waliigala maallaqa Somaalilaandii 700. Kanaaf 700 sun qabannee kuno arrantan obboleessa keenya biratti argamnee nus amaanaa kana gara isaatti dabarsuudhaaf asumaan carraa kana namoonni waan kana keessatti qooda fudhatan hundi keessanuu gartee caruma kanaan galatooma isiniin jechuu barbaada. Bakka xiqqoo irraa baaftan Rabbiin guddoodhaan bakka isin haa buusu isiniif haa buusu isiniin jaa. Kunoo maalleeni walitti qabnee waliigala kunoo kana fakkaataa jechuun maalleeni walitti qabnee waliigalatti kunoo kana fakkaata takka 2 3 4 5 6 7 kuma 700 jechuun. Kanaaf obboleessa keenya kunoo wanni maashaallah 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 rabbi isaan bira haa guutu amiin inshaallah ni dandiyaa qabdaa keenya isaanillee warri irra kana cinaa dhaabbatee kun isinillee dursee rabbiin gartee urmiillee urmii harraa geessaa bakka xiqqoon irraa baate guddoo rabbi haa kadhahuuf ni dandiyaa ammallee barakaa gartee dhumii qabne keessaa haa kaayuuf kanarra na gargaare kun addunyaa fi aakhiraadhaas Rabbiin jazaayii isaanii jannataan dachaan akka deebisuuf hin gaafadha jechuudha. Anillee dhibdee tana laaltanii agartan waaniin gartee Rabbiin fide malee waaniin an fidee miti. Kanaafuu beeytee kanneen Rabbi sodaatanii kennan gargaartan kun duraan dursee Khaalidillee obboleessa kiyya mana dhufee kennan gargaaruu kanaaf niin galatoonfadha jazaayii isaa dachaan jannata furdoosiin jaa. Kanaafuu obboleeyyan keenya Oromoo guutuun kanneen na gargaartan kanneen na cinaa dhaabbattan aniin kun nama da'iifa laaltanii gartan haati mana kiyyaallee da'iifa laaltanii gartan kanumaafuu ammallee deebitee waan gartee ilaaltee jirtuuf isiniin galatoonfadha jazaayii ta'isa Rabbiin dachaadhaan isinii haa deebisuun isiniin jaa. Hayyeegaa obboleeyyan keenya akkuma laaltanii gartan kun obboleessi keenya miilli tokkichaan isaa kun ka duraanii kun muradhaa tokkichaan hafees kun haala isin agartan kana fakkaata. Egaa haala kanaan kun kana fakkaata jechuun miilli tokkichaan hafees haalaan dhukkubaa jira. Sana biraan dabreegaa kun haati warra isaatis kun eda deeyse isinis kun as jirtii adde Misraan akkuma yeroo dabre yaadattan kun eda deeyse kun laaddaa imnisii maashaallah gurbaa deeyse Rabbiin ilma kanas Rabbi haa guddisuu fi jenna. Mee obboleettii teenya ati hoomee maal dhaamachuu barbaadda uummata isin gargaare kana maal jechuu barbaadda? Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Aaliyya tajaajila keessa Rabbi jannataan isin haa deebisu waan biraa waan isiniin jiru hin qabu. Guddoo bakka xiqqoo irraa baaftan isin haa kaa'u bakka isin haa buusu. Duraan dursee Khaalidii fi obboleessa keenya kanaallee isaan uummata Rabbiin jannataan sajaa keessan isin haa deebisuun isiniin jaa. Hayyeegaa obboleeyyan keenya hedduu galatooma kunoo rakkoon maatii kanaa akkuma laaltanii agartan kana kunoo kana fakkaattii namni fayyaan isaa haala kanaan jiru haati warra isaa irraan tana dhaltee akka isin agartan kanatti jirtu. Manni isaanii kun khiraa barbaada ilmoon daa'imni tun aannan barbaaddi khiraa manaa ifa bishaan
jireenyi biyya kanaa gaa maal akka ta'e silattuu wanni inni isinitti hin jiru na caalaa hubattan jeetiin abdadha. Kana waan ta'eef gaa maallaqni arraan tanaa sitti finne kun gaa hoggaa ijaallaalan qarshii guddoollee fakkaatu maallaqa Somaalilaandiiti maallaqa doolaara yookaan maallaqa biyya keenyaa osoo hin taane ni beeytanii yoo xiqqaate kiraa baatii takkaaf lamaati wanni inni namarraa baasu. Amma kun haati warra isaas deessee jirti manni kun kiraa barbaadaa waa meeqa barbaadaa jireenyi isaanii kana fakkaata. Kanaaf warreen carraa viidiyoo kanaa daawwachuudhaaf carraa argattan hundinuu obboleeyyan kiyya hadaraa Oromummaa waan dandeessaniin nama kana bira dhaabbadhaa isin jechuu barbaada. Dhumarratti gaa obboleessi kiyya obbo Mu'aaz Abdii mu'eetiif qabachuudha ogeessa kaameeraa ta'uudhaan hanga dhuma sagantaa kanaatti nafaana turuudhaan sagantaa kana fakkaatu kan nuuf waraabe isa asimaanuu galatoomaan isiniin ja'a waan nu daawwattaniif hedduu baay'ee ulfaadha hanga gaa sagantaa biraatiin walitti dachaanutti turtii gaarii qabaadha warri bariheefis guyyaa gaarii warri dhiiteefis halkan gaarii isiniin jenna waan nu daawwattaniif hedduu galatooma. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.